Ashamaa akkam nagaa jirtu ani barsiisaa Iyoobsaan Abbabeeti. Iyoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turree fi akkasuma immoo yeroo dhiyoo asitti barnoota barsiisuu kana addaan akka kutee ture. Har'a immoo tokko jedhee barnoota lammummaa kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa yookiin kutaa tokkoffaa kan waliin ilaallu ta'a. Iyoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Yaadaaf qeeqa dogoggora na sirreessuus ta'e na barsiisu naaf barreessuu hin dagatina. Egaa barnoota lammummaa kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa irratti kan waliin ilaallu mata duree lammummaa jettu taate jechuudha. Lammummaa keessatti immoo mata duree yookiin qabiyyeewwan muraasatu jiru jechuudha. Qabiyyeewwan sana keessaa immoo tokkoffaani bu'uura lammummaa, amaloota lammii gaarii, barbaachisummaa amaloota lammii gaarii, karaalee lammummaan ittiin argamuu fi dhabamu akkasumas seera lammummaa Itoophiyaa kan jedhu kan waliin ilaallu boqonnaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa Iyoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib, kooment gochuu hin dagatina. Egaa lammummaa jechuun jalqabuma irratti gaafa laallu hiikumti isaa yeroo yookiin immoo barnoota lammummaa yookiin amala gaarii isa jennu keessatti bu'uurri isaa maalidha yookiin immoo yaadrimeen bu'uura lammummaa jettu maal jechuudha ishee jettu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa jecha isaa keessatti akkuma jalqaba irratti ibsee maalummaa lammummaa ibsu mirgawwanii fi dirqamoota lammiiwwanii garaagarummaa lammii fi lammummaa addaan baasuu bu'uura lammummaa keessaa isaan jalqabaati yookiin immoo gaaffiiwwan ka'an keessaa isaan jalqabaati jechuudha. Kanaaf jechi lammummaa jedhu maal hubata yookiin maalirraa barannaa garaagarummaa lammii fi lammummaa gidduu jiru immoo maali isa jedhu gaafa laallu tokkoffaa irratti yaadrimeen lammummaa yookiin ibsu dura maalidha jechuudha. Maalummaa lammiin ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Isa kamiin ibsuudhaaf lammummaa ibsuudhaaf yaadrimee yookiin immoo ishee jalqabaa ishee lammii ishee jettu ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf lammii jechuun nama seensa guutuu biyya tokko ta'ee mirgaa fi dirqama seeraan murtaa'e qabaatu yookiin qabu maal jedhama jechuudha lammii jedhama jechuudha. Yaadrimeen lammummaa isheen jalqabaa lammii jetturraati jechuudha. Innis lammii jechuun nama miseensa yookiin immoo qaama hawaasummaa sana keessaa gahee tokko qabu yookiin guutuu biyya tokko ta'e mirgaaf dirqama seeraan murtaa'e kan qabaatu lammii jennaan jechuudha. Lammiileen biyya tokko immoo mirgaaf faayidaa mootummaadhaan tikfamuu qabaatu. Kanaaf namni tokko lammii jedhamuuf mirgaaf dirqama qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namni lammii Itoophiyaa ta'e tokko mirga akkamii qabaata? Mirga dirqama akkamii immoo qabaata isa jechuudha. Kanaaf isa sana keessatti ibsuudhaaf eegumsa seeraan isaaf kennamu qabaachuu qaba. Maal taanaan lammummaa sana taanaan jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti eegumsa seeraan qabaachuufii qaba. Itti gaafatamummaa kanneen akka seera biyyattii kabajuu, gibira kaffaluu kan kana fakkaatan warreen kun ni qabaatu yookiin immoo dirqama isaati yookiin kan inni irraa barbaadamu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Yaadrimee maalii keessatti? Yaadrimee lammummaa ishee jettu keessatti kan ittiin ibsinudha jechuudha. Kanaatiif seera biyyattii kabajuu, gibira kaffaluu fi kan kana fakkaatu ni qabaatu. Dabalataanis immoo biyya ofii diina alaarraa eeguu fi itti gaafatamummaa ni qabaata jechuudha. Diina alaa fi diina keessaa warreen jedhaman ofirraa eeguun illee lammummaa yookiin immoo lammiidha. Yaadrimee lammiin ibsuu keessaa tokkodha jechuudha. Lammummaan immoo miseensummaa guutuu biyya tokko qabaachuudha jechuudha. Lammii jechuun miseensa guutuu mirgaaf dirqama hawaasa tokko keessaa qabaatu yeroo ta'u, lammummaa jechuun immoo miseensummaa guutuu biyya tokko qabaachuudha jechuudha. Haala kanaan miseensummaan kan agarsiisu hawaasa siyaasawaa keessatti miseensonni hawaasa dirqama mootummaa irraa kan fudhatanii fi mootummaanis hawaasa tiksuu dirqama kan qabu ta'a jechuudha. Kanaafuu lammummaan eenyummaa fi beekamtii seeraa qabaachuu nama tokko kan argisiisu lammummaa jennaani jechuudha. Yaadrimeen lammii isheen jettu lammiin tokko miseensa guutuu yookiin biyya tokko mirgaaf dirqama guutee jiru lammii jedhama. Lammummaan immoo miseensa sana guutuu ta'e haala dirqamaa fi miseensummaa isaa keessatti isa dirqamsiisuu fi isaaf kabajamuu qabu kan guutuu qabu lammummaa jennaani jechuudha. Inni kan biraa qorqalbiidha. Qorqalbii keessattis akkasuma mirga lammiileen mootummaa irraa argachuu qabanidha. Inni kun erga hawaasni mirgaaf dirqama isaa bahee booddee dirqama mootummaa yookiin immoo mirga mootummaa keessatti kan ibsamudha jechuudha. Mirga lammiileen mootummaa irraa argachuu qaban keessaa tokko mirga carraa barnootaati.
mirga carraa barnootaa barachuu dirqama lammiin tokko qabuuti jechuudha. Akkasuma hawaasa ganda guddattuu jedhamtu keessatti jiraatan keessatti fakkeenya fudhateeti kan inni kaasu qorqalbii hawaasa sana keessatti jechuudha. Maaliif lammii jechuun mirga barachuu, mirga mana yaalaa argachuu, mirga daandii sirrii argachuu, mirga ibsaa argachuu ni qabaata jechuudha. Akkasuma immoo lammiin immoo maal gochuu qaba? Mirga gibira kaffaluu, hawaasa naannoo isaa kabajuu, seera biyyattiin bitamuu, qajeelfamaa fi dambii biyyattiin ittiin gaggeeffamtu kabajuu, eeguu, tiksuun, daangaa biyyaa tiksuun immoo dirqama hawaasichaati jechuudha. Kanaaf yaardimee lammummaa fi lammii isheen jennu kanaafidha jechuudha. Inni lammaffaa irratti argannu amaloota lammii gaariiti. Amaloonni lammii gaarii jedhaman keessatti inni tokkoffaani namni uumamaan lammii gaarii yookaan badaa ta'e hin dhalatu jechuudha. Namni erga dhalatee booddeetti kan inni gaariis hamaas ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf namni uumamaan lammii gaarii yookaan badaa ta'e hin dhalatu. Amaloonni lammii gaarii barnootaa fi muuxannoo maatii keessaa kan argatan maal ta'a deemu yookiin gaarii yookiin badaa ta'a deemu. Hawaasa naannoo keessaa amaloota hawaasni keenya qaban keessaa hiriyyootaa barsiisotarraa fi haalota naannoo keenya keessa sichueeshinii jirru keessa teenye amaloota badaa fi amaloota gaarii horachuu kan dandeenyu inni kun maalidha jechuudha. Amaloota lammii gaarii taasisan keessaa jalqabaatee jechuudha. Amaloonni namoota gaarii yookiin immoo lammii gaarii jedhaman immoo namoota biroo kabajuu fi gargaaruu. Namoota biroon kabajna ta'an namni akka nu kabaju karaa bananna. Namoota ni gargaara ta'an namoonni akka nu gargaaran illee karaa ni bannaa jechuudha. Yaada namoota biroo dhaggeeffachuu. Yaadi namoota biroo dogoggoras yoo ta'e yoo dogoggoras ta'uu baate dhaggeeffannee egaa dhaggeeffannee booddee haala nama sanaatiin irratti hundoofne maal gochuudha yookiin yaada gaariidha yookiin dogoggora jennee sirreessuuf yaalu yookiin immoo haala inni ittiin sirrachuu danda'u barsiisuu deeggaruu qabaanna. Inni kun haala lammiin tokko bu'uura amala gaarii qabaachuu keessaa tokkodha jechuudha. Namoota rakkatanii fi miidhaman gargaaruu, namoota qaama miidhamtoota ta'an namoota nama ta'uu isaanii qofaan gargaaruu deeggaruu. Inni kun amala gaarummaa namoonni goomee lammiin biyya tokko qabaatu keessaati. Miseensota hawaasa biroo waliigaltee fi nagaan jiraachuu, hawaasa afaaniin, aadaadhaan, amantiidhaan gargar taanee wajjin illee maal ta'uudha walii galanii jiraachuun amala bu'uura lammii gaariiti jechuudha. Mirgaaf dirqama hawaasummaa irratti hubannoo qabaachuu. Mirgi koo maalii? Dirqamni koo maali? Hawaasa keessatti mirga nuti gaafachuu qabnu isa kamidha? Dirqama nuti gaafachuu qabnu immoo hojjechuu qabnu isa kamidha? Gibira kaffaluun dirqama erga ta'e bishaanii fi daandii ibsaa argachuun immoo maalidha? Mirga keenyadha jechuudha. Kanaaf dirqama hawaasummaa keenya erga baanee booddee mirga keenya gaafachuu illee ni dirqamna jechuudha. Kuni bu'uuraa lammii gaarii isa nu barsiisudha jechuudha. Isaan keessaa ganni tokkoffaanii seeraaf ajajamuun isaan sana keessaa isa jalqabaate jechuudha. Seeraaf ajajamuun dirqama lammii gaariin ittiin beekamu keessaas tokko seeraa fi ajajamuu inni jalqabaate jechuudha. Seeraaf ajajamuu bitamuudha jechuudha. Seerri hawaasa nama hunda irratti iyyuu aboo qabaata. Namni immoo seeraa gadi ta'e seera kabachiisuufis seeraan buluufis wal deeggareeti seera kabajaa jechuudha. Seera akka kabajamuufis seera akka hin kabajamneef kan gochuu danda'u lammiidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dirqamaaf lammummaa lammii gaarii ittiin beekamu keessaa tokko seeraaf ajajamuudha jechuudha. Seerri kuufama qajeelfamoota kan hawaasni ittiin wal hoogganuu fi amala gaarii ittiin tikfatudha jechuudha. Lammii gaariin seera ittiin bulmaata mana barnootaa kan eeguuf kabajuu maatii barsiisotaa fi hangafootaaf kan kabaja kennu seeraaf kabajuu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Inni lammaffaan itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaa dhuunfaa fi itti gaafatamummaa garee jennee addaan baasuu dandeenya. Itti gaafatamummaa dhuunfaa jechuun kan mataa keenyaan qofaa keenya irratti fudhannudha. Itti gaafatamummaa garee kan jennu immoo hawaasni tokko itti naa gaafatamtaa na eegda yookiin na tikstaa jedhee itti gaafatamummaa nuuf laatu immoo itti gaafatamummaa gareeti jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan akka lammii tokkotti hojii irratti bobba'anii tokko yookiin dirqama nurraa eegamu ga'umsaan bahachuu fakkeenyaaf akka barataatti itti gaafatamummaa kee jalqaba barachuu kanaan wal qabatee hojii mana barumsaa hojjechuu hiriyoota barsiisota kabajuu seera eegamuu yookiin eeguu tiksuu inni kun itti gaafatamummaa dhuunfaa keenyaati jechuudha. Akkuma fakkii irratti argaa jirru kun itti gaafatamummaa barattoonni naannoo isaanii keessatti taasisanidha jechuudha. Inni kan biraa wal danda'uudha. Wal danda'uun garaagarummaa yaadaa fudhachuun nagaa waliin jiraachuudha. Wal danda'uun namoonni biroo mirga yaadaa ofii qabaachuu waan itti amanan ibsachuu yaada adda addaa fi faallaa yaada keenyaa ta'e kabajuu. Kan nu barsiisu, kan nu hubachiisu, kan keenya wajjin yoo wal fakkaachuu didillee akkaataa nu hubachuu dandeenyuun hiikannee itti jijjiiruu yookiin immoo nama dogoggora sirreessine san dogoggora immoo sirreessuudha jechuudha. Inni kun wal danda'uun amala namoota gaarii yookiin amala gaarii keessa tokkodha. Jaalala biyyaati yookiin paatriootizimii isa jennudha jechuudha.
Amaloota lammii gaariin qabaachuu qabu keessaa tokko jaalala biyyaati. Namni jaalala biyyaa qabu gama hawaasummaa siyaasaaf dinagdeen dhimma biyyaa keessatti maal gochuu qabaa? Hirmaannaa ho'aa ni taasisaa jechuudha. Lammiin biyya isaa jaallatu immoo bu'aa biyya isaaf jecha fedhii ofiin hanga wareegama lubbuu kaffaluutti illee ni gahaa jechuudha. Kanaaf biyyoota Itoophiyaa gootota jaalala biyyaa qabaniif waraana irratti illee lubbuu isaanii wareegaman bilisummaa ishee eeggattee turtii yookiin turteef illee jaalala biyyaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf fiigdota yookiin immoo atileetonni kallattii adda addaatiin jaalala biyyaa yookiin immoo alaabaa biyyittii kan isaan biyyoota adda addaa keessa deemanii ol kaasan waan ta'eef jaalala biyyaa agarsiisu isaaniidhaaf isa tokkoffaadha jechuudha. Loltuuwwan waraana adda addaa bakka adda addaatti kan isaan jaalala biyyaatiin ni ibsama jechuudha. Inni sadaffaa irratti argannu barbaachisummaa amaloota lammii gaariiti. Namni amaloonni lammii gaarii immoo seera fi safuu seera ganamaa yookiin cimaa ta'e nama dhuunfaa keessatti uumuu fi barbaachisaa ta'a jechuudha. Akkasumas sirna dimokiraasii dagaagsuu uummanni nagaaf waliif yaaduun akka waliin jiraatu taasisa. Kana malees hawaasa bu'aa qabeessa taasisuuf sadarkaa fooyya'aa irra ga'uuf immoo maal nu taasisa jechuudha. Amaloonni lammii gaarii bu'uura lammummaa yookiin immoo lammiin tokko ittiin jiraachuu qabu keessa isa duraati jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin itti gaafatamummaa keenya bahuudhaaf illee nu gargaara jechuudha. Akkuma fakkiiwwan argaa jirrutti illee itti gaafatamummaa yookiin barataan waraqaa cicciree bakka hin taanetti akka inni hin ganne qodaa yookiin immoo bakkeen kana keessatti akka inni gatuu danda'u illee kan taasisuu danda'an warreen kun jechuudha. Lammii gaariin hawaasa kamiyyuu wajjin miira wal kabajuu, miira wal kunuunsuu, dagaagsuu, itti gaafatamummaa fudhachuu fi nu gargaara jechuudha. Walitti bu'iinsi garaagaraa illee karaalee amantii, afaanii fi sabummaa uumamuu danda'an akka hir'atan taasisa. Sababni isaa lammiin hawaasa gaarii amala gaarii yoo qabaate wal hubata wal danda'a waan ta'eef jechuudha. Amala lammii gaarii kanneen keessaa warri muraasni immoo barattoota keessatti seera safuu cimaa bu'uureessuu, hawaasa jidduutti wal deeggaruu fi nageenya dagaagsuu, biyya sadarkaa fooyya'aa irra geessisuu, namoota yaada wal faallaa qaban jidduutti aadaa marii dagaagsuu, akka isaan yaada adda addaa qabaatanii walitti dhufanii mari'atan illee taasisuu, kabaja waloo fi wal hubannaa dagaagsuu, galma waloo irratti wal tumsuu, ilaalcha gaarii jajjabeessuu, dhimma hawaasaa irratti gadi fageenyaan yaaduu, walqixxummaa cimsuu fi loogummaa balaaleffachuu, loogii yookiin immoo wal caalmaan sabaaf sablammii amantiif amantii akka hin jiraanne taasisuu, namoota biroof mirga wal kunuunsuu fi wal kabajuu gonfachuu, itti gaafatamummaa fudhachuu fi kan kana fakkaatan illee warreen kun lammiiwwan amala gaarii qabaatan keessaa isa duraati jechuudha. Karaalee lammummaan ittiin argamuu fi dhabamuu kan jedhu boqonnaa itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaaneel laayik sheer kooment gochuu hin dagatina galatoomaa ulfaadha.